daawwattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya addaati. Qophii keenya addaa har'aatiinis keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya qophii addaa kunis waan Oromoof Oromiyaa irratti waan nuun jedhan qabu. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa kan isiniin jedhu ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ta'uudhaan ani Jigsaa Sirnaati. Egaa jalqaba irratti osoo gara gaaffii keenyaatti hin seenin maqaa kee fi gaafatama kee daawwattoota keenyaaf ibsuun gaaffii fi deebii keenya haa eegalluun siin jedha. Miseensa Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa keessaa maqaan kiyya immoo Jaalwaaqoo Shaafii jedhama. Ayyee ga'eef gaafatamni kan koo itti aanaa ajajaa Birgeedii Sonsaa. Yeroo kee qaalii irraa aarsaa taasiftee qophiif gaaffii si waliin taasisuuf si affeerree fayyamamaa ta'uu keef guddoo galatoomii ulfaadhu siin jenna. Ayyee isinillee ulfaadha. Ayyee egaa gaaffii keenya jalqabaatiin Abaaboo Waboon qabsoo abbootii isaarraa dhaale qabatee falmaatti jira. Kana keessatti ga'een gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaffalaa jiru olaanaadha. Haala kanaan waraana bilisummaa Oromoo mee akkamiin ibsita? Ayyee waraanni bilisummaa Oromoo akkuma uummanni Oromoo beekuu fi diinnis firrisitti isa beekutti diina isaa lolee lolchiisaa jira. Hoggansi birgeedotaas hanga sadarkaa miseensa waraanaatti akka zoonii keenyaatti akka waliigalaatti illee waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti lolee lolchiisaa jira. Daran ka durii caalaatti duula cichoomina kaayyoo yeroo ammaa keessatti godhamaa jiru irratti milkii gurguddaa fi injifannoo boonsaa galmeessaa jira. Kuni eenyuufiyyuu dhokataa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan hidhannoo sammuun gonfame hidhannoo mudhiin guutuu fi ejjennoo akka sibiilaa qabudha. Kaayyoon waraanichaas biyya walabaa ijaaruudha. Egaa Oromiyaan biyya akka taatuuf dirqamni waraana bilisummaa Oromoo irraa eegamu waan itti wareegamaa jirus ni beeka. Kan manaa isa baase gabrummaa kan inni barbaacha ba'e bilisummaa. Sanaaf ammoo biyya isaa Oromiyaa biyya taasisee biyya walabummaasee birmadummaasee bilisummaasee walabummaasee birmadummaasee qabdu ijaaruuf haarsaa wareegama lubbuu guyyaarraa guyyaatti kumaaf kitilaan kaffalaa oolaa jira. Kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akkuma godhaa jiruu fi godhaa turetti ammas kaayyoo fakkii keessaa sanarratti jabaatee ololaa fi jechoota diinaa sana dhaggeeffachuu dhiisee jabaatee itti fufuu qabaan jedha. Ayyee egaa galatoomi. Jalqabuma irratti kaadhimamaan waraana bilisummaa Oromoo tokko osoo dirree hin seenin kallattii adda addaan eenyummaa waraana bilisummaa Oromoo karaalee miseensota waboo fi dabballoota waraanichaa hubachiifamuun gara mooraa waboo seena. Haa ta'u malee gochoonni yeroo ammaa mul'atan qaamoleen heeraa fi seera dhaabichaan masakamuun ba'an illee yeroo diinatti galantu mul'ata. Mee seera adda agartee qabsoodha akkatti jirru qabsoodha. Ammoo qabsoo keessatti wanneen akkasiin ma mudatu. Sana keessatti kaganaa jiru wantoota inni ittiin ganaa jiru ni mul'atu. Innis of qolummaa amala dhuunfaa ofii anatu caalaa akkasumas ergamuma kaleessa diinni itti laattatte fudhatee dhufee kadirree qabsoorra dhufee nu keessa taa'ee nu barjaajessaa turee fi ka uummata Oromoo irratti illee maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf waan garaagaraa godhaa turetu har'a diina bira deemee jira. Kanaaf ammoo an akkan itti ilaalutti gantoonni har'a dirree qabsoo kanarraa ba'anii lukkee diina ta'anii har'a diina wajjin uummata Oromoo irratti hojjetaa jiran kun warra kaleessa illee nu keessa ta'anii diinaaf hojjetaa turantu dirree qabsoo keessaa qulqullaa'e. Uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos kan ammoo itti gammaduu qaba. Suni injifannoo jedhee yaada jechuudha. Egaa warraaqaan tokko amaloota farra warraaqsaa fakkaatee bulummaa, sirna dhablummaa, of tuulummaa dhaata. Mee kaleessa nagaan afaan qawwee qofaan argama jettee dhaadachaa diina kaleessa obboleewwan kee saame ajjeesse hidhee fi darare itti akka kennachuun gantoonni akkanaa waboo bakka ni bu'u. Sana keessatti kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo afaan qawween bilisummaa saba koo mirkaneessa. Afaan qawweetiin saba gabroome afaan qawween loleen bilisa isa baasa jedheetu dhaadatee manaa gadi ba'ee deebi'ee har'a maaddii cubbuu nyaachuun isaa suni achirraa dhaqee
akka gantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo ganan sun achirraa fayyadamuun suni jaraa waliin ta'uun suni seeraanis seenaanis nama gaafachiisa. Kaayyoo saba ofii ganuun fudhatama tokkollee hin qabu. Fudhatamallee hin argatu jechuun birattis. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma beekamu biyya mataa isaa kan lammiileen bilisummaa, walabummaa fi birmadummaan keessa jiraatan ijaaruudhaaf dhiigaa fi lafee isaa itti cabaa oola, lubbuu isaa aarsaa itti kaffalaa oola. Mee biyya walabaa jechuun maal jechuudha? Impaayeera jechuun hoo maal jettee ibsita? Ayyee jalqaba walabummaa qabaachuuf bilisummaa qabaachuu dursa. Bilisummaa qabaattee kaatee immoo walabummaa qabaatta. Walabummaa qabaattee birmadummaa qabaatta. Uummanni Oromoo akka sabaatti yoo ilaalle sadan kanallee iyyuu hin qabu. Namni walabummaa hin qabne immoo biyya hin qabu. Gara impaayeraatti gaafan siif deebi'u immoo impaayera jechuun fakkeenyaaf seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uummanni Oromoo akka itti cabe dhuma jaarraa 19ffaa keessatti uummanni Afrikaa biyyoonni Afrikaa hedduun sirna kolonii impaayerizimiitiin cabanii jiranitti uummanni Oromoos gargaarsa warra impaayerizimiitiin kolonii sana jalatti kufe. Warri Abashaa uummata Oromoo irratti impaayera ijaarratan. Impaayera jarri ijaarratan sun immoo impaayera jaraaf ta'u akka jaraaf tolutti akka saba jaraaf tolutti sabicha irratti ijaarratan. Impaayera jechuun kaa murni tokko yookiin gosti tokko akka fedhii ofiitti sirratti sirna ijaarrachuu jechuudha. Sanaan uummanni Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa ol miidhaa, dararama, saamiinsa, xiqqeenya, sabummaa sun irra gahaa tureeraan. Jaalwaaqoo karaa nagaa jechuun jaallan wareegaman aarsaa isaanii irbuu gananii galuudha moo hiikni isaa maali jettee yaadda? Karaa nagaa wanti jedhu kun. Ayyee kanallee gaafan sii deebisu. Karaa nagaa wanti jedhamu impaayera keessatti hin hojjetu. Impaayera tokko keessatti sirna impaayera ijaaramee afaan qawween sijjeessu keessatti karaa nagaa wanti jedhamu hin jiru. Qaamni filachiisus qaamni filatamus hin jirus hin jiraatus. Karaa nagaa wanti jedhamu lafa kaa'anii qabsoo gananii galoo osoo hin taane jalqabayyuu ka qawwee nu kaasise karaa nagaa qabsoo waan dadhabameef. Impaayera Itoophiyaa kana keessatti karaa nagaa qabsoo geggeessuu waan hin danda'amneef jecha dirqamnee qawwee kaasne. Qabsoo gananii qawwee lafa kaa'uun immoo karaa nagaa jedhamuu hin danda'u. Sun harka laachuu jedhama. Kaayyoo ganuu jedhama wanta addaa tokko hin jiru. Sabicha ganuu jedhama wanta addaa tokko illee hin jiru. Hiikoo biraa hin qabu. Kanaaf qabsoon karaa nagaa jedhamu karaa nagaatiin falmattee mirga argachuu qabduu fi bilisummaa fi walabummaa birmadummaa argachuu qabdu sana argachuu danda'u ture. Sun immoo hin danda'amne. Osoo sun hin danda'ameeti jalqaba Hayilee Fidaadhaan milkaa'aa ture. Hin milkoofne. Ammattiin akka isheen itti ijaaramtee fi akka isheen itti jirtu daandii karaa nagaatiin waan xumuramu miti. Bilisummaan afaan qawween dhufti, afaan qawween gabroomta, afaan qawween bilisoomta. Kanaaf akkuma Afrikaatti yoo fudhanne biyyi karaa nagaatiin yookiin filannoon aangoo waliif laattu tokkollee hin jiru. Biyya waliif laattu tokkollee hin jiru. Kanaaf nuti immoo biyya keenya dhabne abbaan aangoo yookiin warri impaayeratti tiksan fedha ofiif jecha fedha sabichaa irratti dhiiga dhaloota saba sanaa irratti dhiiga hawaasichaa irratti gamoo ijaarratu. Hiikoo waan karaa nagaa qawwee hiikkatanii galuun suni yookiin diinatti laachuun sun karaa nagaatti dhiyaan hiikatti kennus hin qabu. Akkuma atiyyuu ibsite uummanni Oromoo kanaan dura biyya isaa irratti dachee isaa irratti qaanii gurguddaa argee jira. Impaayera kana jalatti afaan qawweetiin qaanii hagana hin jedhamne argee jira. Kanarrayyuu immoo osoo waraanni bilisummaa Oromoo hin jiraanne uummata Oromoo maaltu mudachuu danda'a jettee yaadda? Uummanni Oromoo tokkummaan qabsoo isaa akka finiinsuuf immoo maaltu irraa eegama jettee ibsita? Uummanni Oromoo osoo waraanni bilisummaa Oromoo hin jiraanne qaanii fi salphina ni uffatu innu ni beeka silaa. Gabroonfataan har'a sadarkaa irratti uummata Oromoo uummata nagaa manaa gadi fuudhee mana irratti gubee ajjeesu, saamu, dhala isaa fuulduratti waltajjii walitti isa qabee isa fuulduratti teessee ajjeesu. Waan inni isa gochuu danda'uu fi
egereen saba kanaa maal akka ta'uu danda'u eenyullee kana wallaalu. Sabni waraana hin qabne, sabni waraana kooti jedhu hin qabne kabaja hin qabu, biyya hin qabu, nagaa hin qabu, diinagdee hin qabu. Sanaaf ammoo uummanni Oromoo waraana kana osoo hin qabaanne fuuldur egereen isaa dukkana ture jechuudha. Har'a yoo itti miidhameyyuu bor ifti fuula isaa dura jira waan ta'eef uummanni Oromoo gammaduu qabaan jedha. Kan hordofaa turtan arraata biyyoolessaa Oromiyaa irraa qophii addaati. Itti aanaa hoogganaa Birgeedii Soonsaa Jaalwaaqoo Shaafii yeroo kee qaalii irraa aarsaa taasiftee hafeerraa keenya kabajjee dhiyaachuu keef ammallee irra deebi'uun maqaa miidiyaa ONM Abaawotiin galatoomisiin jechaa dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte. Ayyee dhaamsi ani waraana bilisummaa Oromootiif qabu jiraate waraanni bilisummaa Oromoo waraana waan godhu ni beeka, waan hojjetus ni beeka, waanta isarraa eegamu ni beeka. Haa ta'u malee waan nan isatti himu waan beeku sana daranuu jabeessee beekuu fi hojiitti hiikuu waan na barate sana waan yeroo irraa yerootti dhaabni wuxinee dhaabni baafatu dhaggeeffatee hojiitti hiikuu fi qajeelfamaa fi dirqama dhaabni isatti kennu kamiyyuu hordofee akka isarraa eegamutti akka inni ba'atu kanan isaan jedha. Itti aansee uummata Oromootiin wanta jechuu barbaadu yoo jiraate uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waraana isaaf jecha aarsaa lubbuu kaffalaa jirudha. Uummanni Oromoo waan harkarraa qabu kana itti qoosuu hin qabu jechuudha. Beekuu qaba waraana isaa kana. Yeroon hamma tokkummaa isaa jabeessee golee Oromiyaa keessa ka jirus ta'e ka addunyaa guutuurra tamsa'ee jiru hundi lafa jirutti afaan isaa tokko godhatee waraana isaa jabeeffachuu, tikfachuu, gorfachuu, ilmaan isaa kunuunfachuu, ilmaan isaa yoo inni dogoggore sirreeffachuu isarraa eegamaa jechuudha. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsatee waanta isarraa eegamu yeroo ammaa kana keessatti yeroo murteessaa ta'e kana keessatti jabaatee dhaabbatee wal mari'atee waanta gochuu qabu godhe qabsoo isaa finiisee galmaan gaachuu qabaa jechuudha. Mootummaan bututaan kufe kun akka inni uummata kana caalaa hin dararree fi akka inni kana caalaatti saba kana lafarraa hin dhabamsiifnetti uummatichumatu gochuu danda'a waan ta'eef uummanni Oromoo waan gahee isarraa eegamu baachuu danda'udha qaban. Biyyee egaa jaala kiyya qophii afgaaffiin waliin taasifteef guddoo galatoominsiin jedha. Ayyee jaala kiyya guddoo galatoomii galanni kee bilisummaa ta'u. Egaa kabajamtoota hordoftootaaf daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa qophiin keenya addaa qabannee isiniif dhiyaanne kana haga ammaatti hordoftan ture. Qophiilee biroon haga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.